السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرومو الدنيا رجلتا. ويا هذا أبدين أمس سنيكاب. أمس سنيكاب مو أكمل مدرة سنين أماتوري مودن نوكرا غرا إرّا وان كيرّا أمس جبا سنيكاب. وبليه كيا أما درا جتنا بيرا كيا إيرا بيا كيسة تجارته سبب إساتين لبون سي دربيجر. سبب أبليه سوالين ألتين لبون ألا أكدر بيجرو يوتيوب كيرا فيديو أما درا سنيكو بيسجر. أما اللي وأنا جايباتو كبرتة سنيدو. جتين دكا بيا إمارات كنا كيس جراتي. بيا إمارات كيس جراتي. مجا إجولم ما إرّا ولين قدرته. kan dikenera waliin baratte kan kutaa kudhanirraa hanga maatirikii tirratu waliin baratte gargar baatee erga isiin jireennaaf warri isii gara biyyaalaa ergatee dalagatti seentee mucaa wayiitiin wal jaalate. Mucaan kun biyya keessatti akkasuma barumsarra jira. Barumsarra jira wal jaalattee jaalala waan durii waliin kaaftee dhugaan amante. Amantee waliin jireennatti fufan. Ergasii isiin illee warri eeyyamsiistee warrinis eeyyamee fi waliin bultii mataa kennaa dhuunfannaa jireenya mataa kennaa ijaaranna jedhanii maallaqa waliin qabachuu eegalan. Maallaqa waliin qabachuu eegalanii maallaqa waliin qabatan kanaan isiin isarratti ergattee inni lafaan bite manaan bite maal jedhaa akkasumatti tuturaanii birrii isii walitti hin qabee kabiraatiin fuudhe birrii isii. Isiin waan kana dhageette amanuu dadhabde. Waan waliin dabarsan waan beekaniif waan keessa dabarsan waan beekaniif waan ta'a waan beekaniif ka kana dhageette isiin amanuu dadhabde. Amanuma dadhabde. Ergasii amanuu dadhabdee mucattiin sun sa'aatii kanatti warri eessa buutee bakka kana buutee dhabanii jiran. Ka kana dhageette jechuun mucattiin. Dhalaan hagana amantee waa dhabdi jechuudha. Maaliif jaana himiyaan? Maaliif kana himuu barbaade? Dhiirri hangam takka amanamuu qaba ka jedhu maalaan dhiira waan ta'eef waan argaa jiruuf gabaasa jechuudha. Maal isiin obboleettii tiyyaa haadha tiyyaa adaadaa kiyyaa firee kiyya dhalaan kanaaf waan kana himuu barbaade jechuudha. Sa'aatii kana mucattiin bakka kana jirti. Facebook ni sii cufa, bilbil ni sii cufa, maal ni sii cufa bakka kana jirti namni dhabee barbaachatti jira jechuudha. Mucattiin namoonni gariin duute jedhanii warroonni suuraa poostan ture jechuudha. Warra isiin bira dalaytuun gaafatanii dhaban jechuudha. Mucattiin tun hin duutee jirti barbaachaa jiran jechuudha. Sa'aatii kana warri isiitii fi warri mucaa wal qabanii wal ajjeesuu irra jiran jechuudha. Kuni maaf ta'a? Dhiira amanuu irraa ta'a. Kuni maaf ta'a? Jaalala waan jedhamu irraa ta'a. Jarana jaalala wanni jedhamu kun akkam yeroon jaalala amma keessa jiru kun akkam jadhiseetiin jaalala jedhamee wal amanuu bar jaalachuu fi amanuun illee garaagarummaa qabu. Sa'aatii kana obboleeyyan kiyyaa ani kasinii dhaamuu jiraate kasinii himuu jiraate warroonni biyya ambaa jiraatan ka rabbi isinii laaffisee bultii keessan oofattanii waliin jiraataa jiratan rabbiin akkasuma bultii keessan haa turseera. Ammallee kun ta'ee osoo jiru meeqarraa barataa osoo jirru mucattiin takka sooshaal miidiyaa irra akka malee deemaa jirti. Akkuma argaa jiru kana jechuudha. Birciqqoo maqaa isiitiin baafattee gitaara suuraa maqaa isiitiin baafattee tisheertii maqaa isiitiin uffattee jechuudha. Mana isii guutuu yoo seenan MM'dha jechuudha. YouTube irraa foontoota garaagaraa irraa haasamaa ture jechuudha. Wanni kuni maaf ta'a? Waa lamaaf ta'a. Anamma waa baay'ee na mudatee ofii kiyya. Isiin akka malee jaalatti inni hin jaalatu. Isiin hin jaalatti birciqqoo mataa isaatiin baafattee tisheertii baafattee inni hin jaalatu. Ati jaalattee yoo inni hin jaalannee bu'aa maalii sii qaba? Amma kabiraan dhabuun intala dhalatti taphachuun barbaadu intala dhala hamileen jirree fi wanta hin jirre tokko itti horuun barbaadu. Wanta hin jirre tokko itti horuun barbaadu. Hamileen jirre takka itti horuun barbaadu. Maal naan jettee si jaaladhaa jettee narraa maraattee bilbila na bilbilte. Si himu. Dhalaa takka si jaaladhoo sin jettee dhiftee jaalatta. Dhalaan takka dhiftee si jaaladha. Ati dhiftee si jaaladha jettee si yoo si jaalanne maafi faayida? Amma jaalala tokko jira. Ani jaaladha akka malee ta'aa bira jettu jira. Garuu inni kolfa quban qabu. Jaalalli akkasii miti. Jaalalli qixxeedha. Yoo qixa wal jaalatan qixa wajji deeman. Wanni caalmaa wal jaalatuun kunuu bu'aa fi bu'aa horii hin ta'u jechuudha. Qixa yoo wal jaalatan qixa deemtu dubbiin jechuudha. Ammallee gaafii warri kaasu jira dhiira amannu dhiirri fakkeessaa hin kijibaa dharaan kakataa bakka kan fakkaataa akkamitti nu kijibaa warra jettantu jira.
سنين جناير الرماي يروبا إيه كان واي كان كيس ديمني أسوه من بربانو يرى في لتن إسنيه منيجر يرى في لتن ولا ما يرد ديمني إسنيه منيجر كرا شريعة إسلام أتني لسنيه منيجر يو كرا سنر ديمتن هم باتني جتشو يو كان إمو هوري كيسن درجتني وان بيا باتني هوري كبتني كبين يكيسن هوري ججبي فتني لفيات جسم بتتني منا يدرس إجارتني مكينة يدرس بتتني بيلا يدرسن قد أبتني كرا بيا يو كبتن بايزو ويقاو سنجرو متا كيسني جراتني وان سيمبا سنبيا با كيسني كيسوان جرتني وان سيمبا سمرتي سورة دندت وان سيمبا سمرتي سورة دندت كنا تاو كوايت كنا أج أسيب يجنا جنا سيدو كشتي كيا سي مراد سي أجيب مسي أفيل مسي دو أسيب يت إن تولي حتى كيسن بيت إن حتى فور لما يلون بيت بريدو سجارو أرجتة كنا نفتاج لكوبا هنكم سيدو سي مراد سي كي ما ينفع أسيب تلي خبيارة با خون اللي أبا تربي ولي كلا رابع وبدأ ينتهي أنا ما كأثرت تكون صورة وبرا كاي أرجع تكون ما ينفع كده ما ينفع إن زنجالة مين كي وسوبر برباد أنا جدي والهداني نا برباد أنا بداية جدي والهداني كده لما جانا توم جانا تو برابا دمي اسمه جانا تمانين نجانا تومي مالي في الرامرات مالي برباد جسات تسيجيز نم نجانا تو سلابي ركعت أنا بربادني والهدو برباد جانا اللي هذا والهدو no وانا كلا كيس سينا اسيدا لتا سينا أنك سيبو جندرا بي كوميدي تيوانا لكي فتني فرا بولا نغير كاي كاي ستقصني جامو جچو مكانيسي MMT غزي هوند MM جچو دام بكمتي سوشال ميديا كنرتي نمني هندينو واي اسي نمني كو نمني اسي بين نجراجي يادو ارغافي غافچو دافين فيديل غرانه نياتيتين بكدلغاتن توري اسي غغافچو داف من اسيتي اركميتين جرا من اسي اكجروتي MM تيجرا غوتوتي M اسبرتيسلي كونو اسبر M قبدي وچونيس M اسبر كونو غيدا كونيس M وني هندينو M تيجرا جچودا مالي فكنا M مال جتي M انو نمني هندينو غافي جتانيني هونو اكا جتانيتي سيني فيديتين جرا isinis na hayamte jirti gafi sanifu kun nama jirumo nama du'e fakati yitimo nama jiru fi maal taateti obbaleti teenya qaaliidha jaalalti tante hedduu nama ajaa'ibsiisti anqa wallee baastu takkatti waa hedduu taatee jirti sanifu gaafadhaanii jechuu gaafadhaanii اوكي اول بردون سنجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيسبوك ماكيرتي كان ارغمتاني هندي كيسان نغان نجرادا بغا نغاتاتاني يا علمان اوروموغا اكابيتاني تينا بيتاني ان اميدا ام سورانا باسي جنان اكاتي سورا سنيف باسي كي كالله دلاغين توريغارو بقى كيفني بداغيزي تاو فريزري كاين توري كاليسان باسي دربه نا أكاسين سنين جدا هرّا ماكين واي ام مالتاتي أو بوليتي تيا مالين سيجار غارا مالي ركون كي ولتي في دونين دندا مالي مي ati obboleetti yaabiyo ormaatti akkaseen gizee godhattu namuma si fahamuu dhabameenan jette kanaaf jennaan makiina arra nagaafachuu fi ani immoo qophaa'ee fi jira waan isin nagaafattu hunda kuno asirratti hordofaa seenaa ilaala ni himaa fi dhugaadha moo sobamoo maali jaalalti akkanaa hin jirtu ni kijibdi dhugaadha kan boohu jira kan arrabsu jira kanaaf jennaan dhugaasaa hadha bartanii namni lafa ka'ee akkana suuraan namaa laxxafate hin maraatu namni jaallatee isinumaa maraataa jedhama rakkoon qabu inni jaallatanii maraachuun waan jirudha of balleessuun ni jira waa hunda jira kanaaf jennaan makiina dubbattu amma okay ashama ummatiki qaali maal seetanii yeroo durarratti an dalagaan ture baatii hedduun dalagaa ture sanifuu isii bira dhufee
Facebook maaligaa TikTok irratti arganii TikTok irratti dubbisanii maal taateeti jeetiin gaafadhee namni hundinuu rakkoo isii kana namni beekeef hin jiru maal taateeti isirraa dhageenya yeroo jira kan hin gaafachuu barbaadu gizeetu beena etta kun eenyu nuuf ibsi. Yaa'u jechuun anaaf akka beektanitti akkam faarsaa jirutti jaalalleeti yaa naman jaalladhuudha. Yaani amata hedduu wajjin turre ilmi namaa ni jijjiirama rabbii tokkicha qofaatti hin jijjiiramini. Namni dhugaadhaan jaallate hin jijjiiramu. Namni sobaan jaallate immoo ni jijjiirama jechaadha. Jaalaltii dhugaa hallayyaa nama seesisti. Naan jechuun maqaan isaa Mu'aaz jedhama. Hedduun jaalladha hedduun fedha. Waan inni naaf ta'e atuun ta'ee fi jiraadhe har'a maqaa isaa hin dhawu jechaadha. Hedduu garaa na gubaa adda bahuutti jechuudha. Kanaaf jennaan jechuun jaalalleetiyyaa, haadhatiyyaa, abbaatiyyaa, biyya ormaatti, saahibatiyaa, waa hunda kan na fahamudha. Hadda baatii torbamuu baatii 8 isa biraa bahee hamma isaa ta'uu nagarre funduraa fi si nagaru hedheetiyyaa nagaru kan rabbii caala. Rabbii waan naaf iyyuu hin beeku. Sababa nama baay'ee na jibbee nama baay'ee na dheessee dalagaa fi iseetiin manatti galee hedduu gatiin jaalladhuuf jennaan akkasii jechaadha. Okay. Kuno isiniif himtee jirti hedduun jaaladhaa hedduun fedhaanii jechuun jirti. Saniifuu piraankii miti kan uummata Oromoo godhu jiru waan hin jaaladhuufi jettee dhugaadhaa namni tokko dhaggeeffataa uummata kiyya qaaliidha. Michoo sana TikTokii si jala yoo kan deemtanii ilaaltan taate wanni hundinuu dha hanqa fuula isirratti kuula godhatee kuula asirratti godhatee zubaalaaf wan feestaala hunda uffattee ture isaa. Feestaala hunda uffattee barakiinaa hundanii dhugaatee ture jechuudha. Ani akka nama tokkotti intala dhalaa takka intala dubaraa takka sadarkaa kanarratti yommuu argu garaa na balleessite. Namni itti qoosaa ni arrabsitanii saniifuu namni obboleeyyan qabdan obboleettii ni qabdanii saniifuu nama dhalaa takka maal taate jechuudhaa fi ani keessatti gaafadhee waan inni si gargaaruu jiraate gargaaruun hin danda'ani garuu kan inni as biratti fideen dhugaa isii akka beektaniif akka uummanni Oromoo hin arrabsineeni jechuudha. Akkasitti namni hundina arrabsaa sababa isaa namni hundina jibbee jira namni tokko nam fedhu no anna sababa isii namni hundina jibbee jira namni hundina fedhu jetteemi Oromoon nama hin jibbitu nama abbaa fedhee ta'u cabaa keenya ta'us baalagee keenya ta'us maddi dhaabbannee jajjabeessu maal akka ta'u yookiin kan inni hin jaalanne yoo kan ta'u akka isiin dhiistu takiin yoo kan walitti fiduu danda'e walitti araarsuu danda'u taate waanin godhu qabu guututti isii gargaaruudhaaf qophiidha jechuudha. Saniifuu namni yommuu gisee waan hunda ni beektanii waa'ee poolitikaa qofan haasawaa ta'ee garuu arra micoon sun garaa waan na nyaattee fi as bira fideenii waan hin danda'u guutuu gama kiyyaan gunnin godha jeetii yaada. Okay, duuba kan jiru hanqa akkatti isa jaalattee kunoo laalamee kuno as biratti kuni maqaa kan keetii mee ol qabsanillee. Okay, as biratti illee narka bakka waa hedduu laala as biratti illee bakka waa hedduu jira uummata kiyya mee isiniin garsiisa. Kunoo laalaadha girgiddaa kana gubbatti illee jira as bira jira saniifuu maaltu akkanatti girgiddaa kana gubbarratti illee waa hedduu laxaaxaftee jirta footoo isaa jechuun as biratti afuuffaanatti argama waa hedduu natti mul'atu jira maal kabajjeeti maali kan kabajjee qopheessitee moo maal qopheessitee jechuu barbaada Fatiyaadha maqaan keetillee isaa Ayman Fatiyaan jedhama maal qopheessitee bakka wajjin waan gaariin dabarsee waan hedduun dabarsee jechuun anaaf qaaliidha hamma dhumaatti jechaadha kan rabbii hin beeku hanga dhumaatti anaaf qaaliidha anaaf waan hedduu naaf ta'ee jira waan ilmoon kan haati goodeessee obboleettiin tiyya hamma isaan taane
ani isa zallamuudhaaf miidiyaa irra dhufne inni fedhu suuraa isaallee maxxansuun fedhu akkas godhachuullee fedhu garuu bas jaalala emma jechuun anaaf qaaliidha isin jedheera yeroon beela'ee yeroon rakkadhee biyya kanatti boyno yeroon waan fedhe akka opportunity kainas bras fide boyno በቃ እንደንደው አይሳ ጊዜና ሰውኒን ቦሃ እና አከሲቲ ዋን እንደና ተኤጅራ ዋን ኢልሚና ማናን ታኔ ደቻላ ገሩ በቃ ከነን ጅቡ ኢሴ ጊዜ ጅራኑ ከሰቲ ዋን አመኘነት ደላጌም ቤ ኩነሚ አመኘና ማ ያደ እራን ፈታሳ አኒ እንዲ አመኘን ቀቡ ነመፈዳ ነመጃለታ መጃለታ ዮን ረከደ ዮን ቤላይ ፉለኪ ያራቲ ቤካ ዮን እኩሰደ ፉለኪ ያራቲ ቤካ ኡማንቲ አከሳ ኢምቤክቱ እና ሳይባ ኮቲ ዮን ረከደ ኪሽሰ ከሳን ፉዳ ሃቲኮ ኢሰን አለ ገሩ እኒ ሄዱ ነመጋሪዳ ተሩ ከን አደኑ ባሴ ዋን ተቆዳ አን ባለጌ ታየቲ ሚት ከን አደባሪ አመለ ዳቤቲ ሚት እና ከናፍ ጀናን ኢሲን ሲኒፋይንቱ okay aspirati boyni aspirati mal qopesteti kanundi afufa gote wahidu gote jorta aspirati mal qopesteti isan baka kana qopessu barbade baka yani erga adabani bati torba kana bati sadetif dema jirra baka usetu man ufe ballona kae suuraa isaa hojjechiisee kubbaayyaadhaan illee tishartiidhaan akka agartanu hojjechiisadhee keekallee dalagee viidiyoo kiyya agartanii ta'a TikTok irratti gadhiisee raajuu kiyya irratti illee gadhiisee jira akkasitti dalageetiin bakka of surprising godhe akka inni qaamaan na bira jirutti of surprise godheetiin of gammachiisee jechaadha gaafa sanatti akka nama maraata takkas godhaanaan jedhani garuu ani maraanne nin jaalladhe malee jaalalti qaanyii miti oromoo biratti akkan beekutti safuu miti safuun hatuudha safuun balagaa'uudha waan balagee dubbachuudha isaa garuu jaalalti safuu miti oromoon wal jaallatti wal kabajji akkan beekutti እና ከናፍ ጀናን ኦፊም ሰርፕራይዝ godheetiin suuraa isaatiinis keekaanis kubbaayyaadhaanis uffadhee anileen jedheetiin surprise godhee erga gaafa sanaatii mana bahuun na jibbisiise bakka waan inni ka'ee maskootii banatee bahuun itti fakkaata suuraan isaa jechaadha gizeen agaru hedduun jaalladha namoonni isa beekanu namoonni ana beekanullee hedduun na bilbilanii maaliif akkas goota maaliif mucaatti akkas dalagda maarreenaan jennaan la'aan gatiin jaalladhu fedhan iki jibda jaalalaa miti kuni illihiidha naan jedhani jennaanin hayyee anatu akka jaallatee beekaa rabbiin keessa koo ilaalaa jira rabbiin na agarraan kan nama faayidaan qabu jedheetiin irraa usee jechaadha namoonni hedduun na arrabsitanii namoonni hedduun wallahi saahiba hedduun abe isarraa isa እና ani kijiba miti wallahi har'a amma dhufee abbatee gammachuun natti dhagaamuun beeku waan garuu inni isin dhufu karaan bahuun maaliif seetanii ilmi namaa walitti deebi'as akkam beekutti oromoon yeroo walitti nama araarsu maanguddoon keenya gaa abbootiin yeroo nama araarsanii namni walajjeese nama walitti araarsan garuu ani waanin ummaa isaa ajjeesetti fakkaata gizee akka inni na jibbu jechaadha wallahi badin kiyyagaa badin qabu ilma namaati badin qaba jedheeti yaada garuu immoo dila kana akkana jibbuudhaaf badii hedduun dalagne jechaadha okay garuu eenyu maqaan isaa kan dhugaa mu'aaz yookiin waan jechaa jirtu as biratti dhagaa jirta yoo jiraates takiin laayifii kiyya kana sheeriinis akka ta'u yoo walitti qabanis akkuma taateettu ni gartaa jechuudha saniifuu intala dhalaa takkaatti miidhuun barbaachisaa miti dhugaa jirtu yoo simteef yookiin dhugaa jirtu afaan keetira namni tokko namni akkam seetan akkam beekutti waa'ee jaalalas jilas maaraan beeku garuu ta'e namni tokko yommuu jaalatan yoo abbaan tokko jaalaleen isii as biratti dhufee siin barbaadu aan siin fedhu jee kan afaan isaatiin himuuf dhufee siimee jira. Inni barbaadu afaan hin baasee moo?
naman jedhi malee inni hin jenne mi inni siin hin jenne okay sanifu silaa inni amma kiyam silaa inni dhufee siin barbaadu na dhiisii yoo siin jee akkam ni dhiistamoo akkam bakka rabbiin na keessaa baasa obsee rabbiin na keessaa garuu akkana godhattu mi okay dhaggeeffadhu mu'aazii fi asbirati takiin kootuuti siin barbaadu si bakka waan yoo kan jaalatu ta'e ni jaalataan akka yaadutti waan jaalatu fi akkana namni hedduun nama sodaata sirriitti nama sodaata amma saayibban isaa gizee gaafatanii wallahi quraana fidaan kakadheetiin himaa ani isi jaalalti irraa nan qabne jedha namoonni sun immoo maal godhan eenyu na amanan ana amanan immoo isa amanan malee saahiba gaggaarii qaba saahiba kabajamaa qaba garuu inni ni qaanfata maalitti beekama seete mucaan nama araarsuutti beekama sheekaatti beekama malee akka ni jaalallee qabutti hin beekamu baqa ni qaanfata jaalalatti hedduu qaanfata jechaadha. Okay abshir ani garuu akka mataa kiyyatti isaa hojii mu'aazii hojii akkan godhe fedhe seenee akkan teeteeti isaniin harkadha ni jira moo ni jira misila ni jira okay akkamii fuudhee moo maal laan fuudhe okay sanifu ani mu'aaz karan seenatu isa dubbisuun barbaada si dubbisuun barbaada mu'aaz maaliif akkana gootu yoo boru duute boon kan kee waan hafa hin qabne sanifu anqa jirtu yookiin dhugaa kootu itti himi an sin barbaadu sirkiin isaa dawalantu please warri messenger anarra jawaltan please narratiin bilbilinaadha ammaaf sanifu dhugaa jirtu kootu itti himi isinis gara akka murattuuf jechuu sanifu namni hedduun social media kanarratti YouTube irratti waan hundarratti waa'ee isii kana haasawaa jirani arabsu jirani isii qeequ jirani kun yoo kan si gammachiisu taate maaliif si gammachiisa intala dhalaata obboleetii hin qabdu moo akkamii obboleetii namni hin qabne hin jiru yoo obboleetii hin qabnes haadharraa baateen siin jechuu barbaada saniifuu garaa nama nyaatti dhugaan jaalattee dhugaan jaalattee wallaahi dhugaan jaalattee an jaalala akkana harkee hin beeku yemmuun na hayyamtee mana isii dalagarraa dhufee mana isii yemmuun dhufu manni isii guututti M qofatee jira guututti jechuun wuccuunis M haasoinis M wanni isii haasoitu hundi M ta'ee jira jechuun saniifuu namni tokko namni haadha ni qabda namni dhalaa garaa keessaa baatee jirta nama tokko garaa jechuun dhalaatu si dhalee saniifuu namni haadha qabu dubartii hin miidhu dubartii kabajamuu qabdi bika hundattu dubartii kabajamuu qabdi yoo kan jaalanne ta'ellee mooraalii isii eeguu qabdaanii jechuun mooraalii isii eeguu qabdaan akkamitti akka eeduun anaa si hima jechuun akkan godhee si harkachuun barbaada si dubbisuun barbaada saniifuu micoon tun hedduu garaa nama balleessiti jechuudha ammas wallee isaa waastee jirti na fakkaate wallee dhengadda mee wallee kana ja'iif amma nutti hin boo'ina wallee isin baajatu wallee isaaf jettee isaaf baaste tokko jiraan dhageetiin jira wallee saniifuu wallee sanii nuuf je'iin siin jaafati haaqashti qoqqolkaasti akka dhagaanitti je'iif saniifuu warri isii arabsan ammallee as jalaan warri arabsanii wallaahi ummata kiyya arabni haafu maaliifi wanni isirra ga'e kun sirra ga'uu danda'a takiin obboleettee irra ga'uu danda'a wanni hundinuu namni nama arabsee takiin namatti tun akkamitti akkana godhatti bootuun dhalaadhaan maal hin ja'inaa maaliifi jaalalti akka nama goone qabdu namni jaalate tokko sodaa hin beeku waa takka wanni takka isatti mul'attu jiru wanni takka baka wanni takka itti mul'attu jaalatu malee waan takka hin beeku jechuu gorsa yoo naamman hin gorsa akkanan ta'ini online irra baatee hin jaaladha maaliif jetta yoo hin jeen natti aaruu dandeessi maaliif waan jaalattuuf jecha jechuun waan jaalattuuf maaliif maakiin akkanaan jetti amma hin galu booda galaaf jechuu saniifuu arraba irraa dhaaba dhugaan jaalattee jaalaltii qaanii hin qabdu bakka namni hundi wal jaalataa garuu jaalaltiisi kan ajaa'ibaati filima itti dalainaa jechuun filima taarika jechuun seenaa qabanii ijoolleen tuni seenaa isaanii hedduu jira seenaa san
kara filmiitiin isiniif dalaydii filmiin isiniif dalagamaa filmii afaan oromoo kan jaalala seenaa dhugaallee Fatiyaa isiniif dalaydii jechuudha. Emmi hojii walitti araarsa yoo rabbi jee emmi fidunin fidajeetiin abdii qaba akkan isii harkadhe kanatti jechuudha. Mi amma wallee isa abbaatti san nufaa ollista akkam jettan mutaalee qaarii. Haayee galatoon. Haayee wallis. Jaalalti jaalalumaa eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu jaalalaan halagaa godhe jibbaatu halagaadha muwazeeko na dhageessa laata jaalalti jaalalumaa eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu orma godhe eenyutu orma godhe eenyutu halagaa godhe jibbaan halagaadha jibbaadhaan eenyuuf fira godhe jedheera aceen sirbee bar anaa miti kan sirbe aceen anaaf sirbee du'e bakka yoomiyyuu garaa kiyya keessaan ba'u akkasii jechaadha. Haaya kunuuti khabrallee jettee jirtaaf meegaa sirbiif magaa jechuun akka sitti dhaga'amneef as bira si fidee sanifuu sirba lammaffallee nuuf jedhi. Hayyee. Fira kootiin gargar bahe fira faana gargar bahe ansiin siif jechuun saahiba dabee siif jechuun fira dabee nannafa dhufu siif jechaan saahiba dabee siif jechuun jibbame siif jechuun quuqame muwazeetoo siif jechaan fira dabee siif jechaan saahiba dabee siif jechaan namni baalageenaan jedhee siif jechaaf namni na xireeffate siif jechaan namni na quuqee muwazeeti yaa eessa jirtaa habibii anoo sin jaalladhaa. Wallahi hedduu takka garaa nama balleessi. Warri na birbirtan kun maali qoy? Naraatiin birbirina yaaba booda birbirtanii. Booda birbirta please. Keessaa nabaasa deeman bar. Beekaati bar isin bahin. Qoy meequu takka. Maal gochuuf? Haayee.